dhibba saddeetii maasii bara dhibbicha dhibbi afur singoo horii dhibba Ashama hordoftoota chaayinaalii yoonii yookaan kan jirtan fayyaa keessanii nagaa qolaa waaqafaa galatu har'as akkuma baratan viidiyoo tokko isiniif dhufee jira. Viidiyoo kanaan bu'aaraa akka warra baratan shakkii tokko hin qabu jechaadha. Akkuma yeroo hunda jedhu warra chaayinaalii kanaaf haaraa taatan Yoonaas hin jedhama. Asumaan subscribe gochuu keessan hin dagatina. Like tuqa akka viidiyichi namoota baay'ee madiyoo jechaadha. Warri mu chaayinaalii kanaaf kana dura maatii taatanii jirtan viidiyichi akka nama baay'ee madiyoo share gochuudhaan jajjabeessa jechuun barbaada. Hordoftoota chaayinaalii yoonii yookaan egaa koomedii haala isiniif fideef itti darbuudhaaf jechaadha. Yeroo baay'ee beekamaadha. Barattoota ta'anii maal ta'anii maatirraa qarshii gaafachuu hin jira. Akkuma qarshii gaafanneen kan abbootiin tokko tokko kan namatti tolan fataa gochaa qarshii nu kennanii jiranii. Isaan immoo asumaan galateeffachaa warra qarshii irratti jedhanillee hin jiranii. Isaan immoo asumaan harka keessa nu bal'isaa jechaadha. Gara viidiyoo irratti isin darbina jechaadha. Yaa beekamaadha abbootii keenya yeroo qarshii gaafannu asumaan abbaa qarshii kuma takka nama barbaachisaa kuma takka naa kennettaanii. Dhibba saddeetii maasii bara dhibbicha dhibbi afur singoo horii dhibba lama hin jedhu seetanii san booda kan nama ajaa'ibu immoo qarshii dhibba takka gaafa kennuuf dhibba takka gaafa jettu maal osin jedhu bareeda. Qarshii shanta obboleettii keetii kenniif hin jedhu seetanii.